Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya Abbaa Ganagaan dhuftanii Dr. Durboo Caalaadha. Har'a kanan dhufe waa'ee dhukkuboota karaa wal quunnamtii saalaatiin daddarban isinitti muufan dhufe. Egaa yeroo baay'ee namoonni kan yaadan dhukkuboota wal quunnamtii saalaatiin daddarban yeroo jedhamu dhukkuba HIV fi dhukkuba muraasa qofa sammuu isaatiitti dhufa. Haa ta'uti garuu dhukkuboonni karaa wal quunnamtii saalaatiin daddarban HIV malee hedduutu jira. Minumaayyuu achi keessaa immoo baay'ee isaanii even wal'aan sarree kan hin qabnee fi ajjeesollee warri ta'an ni jiru. Kanaaf ani sarra dhukkuboonni kunniin eenyu fa'aadha? Dhukkuboonni karaa wal quunnamtii saalaatiin daddarban eenyu fa'aadha? Akkamittis immoo ittisuu dandeenya? Akkamittis immoo dursinee dhukkuboota saniif qorannoo taasisnee dhukkuba san akka hin arganne taasisuu dandeenya? Kan jedhu isinitti muufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri immoo YouTube chaanaalii keenyaaf har'a reefu haaraa dhuftan welcome jenneerra. YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuudhaan maatii nu ta'uu hin dagatinaa. Harma isaatirraa gaafa kaanu dhukkuboota karaa wal quunnamtii saalaatiin daddarban yookaan immoo sexually transmitted disease jechuun akkuma maqaa isaa dhukkuboota karaa wal tuttuqaa wal quunnamtii saalaatiin kan daddarban jechuudha. Isaanis dhiiga keessatti argamuu danda'u. Orgaanizimoonni dhukkuboota kanneen nama saaxilan dhiiga keessatti argamuu danda'u. Sanyii kormaa keessatti argamuu danda'u. Akkasumas immoo dhangala'aa karaa qaama saalaa dubaraatiin kan bahu keessatti argamuu danda'u jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni kunneen tuttuqaa karaa saalaatiin kan isaan daddarbaniif. Kallattumaan gara dhukkuboota kanneen itti gaafa dabarru dhukkuboonni kunneen eenyu fa'aadha kan jedhu itti gaafa ceenu. Tokkoffaa fi kan namni hedduun beeku dhukkuba HIV ti. HIV/AIDS ti. Dhukkubni HIV akkuma namni kamuu beeku karaa wal quunnamtii saalaa karaaleen ittiin daddarbu keessaa wal quunnamtii saalaa karaa isa tokko karaa biraatillee namni kamuyyuu ni beeka. Kan karaa wal quunnamtii saalaatiin daddarbuudha. Egaa dhukkubni kun garaagarummaan jara kanaa yeroo tokko wal lama jalaadha. HIV'n vaayirasii AIDS namatti fiduudha. HIV'n just vaayirasiidha. AIDS immoo dhukkubichaa jechuudha. Walitti qabaa dhukkuboota sababa madinummaa vaayirasii kanaan gadi bu'ee dhukkuboonni nutti dhufu walitti qaban mallattoolee fi dhukkuboota sun AIDS jedhama jechuudha. HIV'n vaayirasiidha. Vaayirasiin kunis gosa lama qaba. HIV type 1 fi type 2 qaba. Garaagarummaa isaa hangas mara maata hin godhu wal'aansi isaa qorichi inni fudhatamu tokkuma jechuudha. Kanaaf dhukkubni inni ijoo fi tokkoffaan dhukkuba HIV/AIDS ti. Lamaffaan dhukkuba hepatitis B ti. Dhukkubni hepatitis B akkuma HIV/AIDS karaalee wal quunnamtii saalaatiin daddarbaa. Karaalee biraatiin illee daddarbaa haa ta'uti garuu karaa ijoon karaa wal quunnamtii
baduu danda'a. Hedduu isaanii keessatti immoo dhiiga isaanii keessa jira maree mallattoo dhukkubootaa hin agarsiisanii jechuudha. Mallattoo dhukkubootaa hin agarsiisanii jechuudha. Hepataayitisiin kun isa wajjin gaafa madaalamu yeroo dheeraadhaaf namarra turuu yookaan immoo dhukkuba turuu yeroo dheeraadhaaf namarra turuu or chronic liver disease jedhamu kana fiduudhaan beekamaa jechuudha. Isa san fiduudhaan beekamaa jechuudha. Kanaaf sadaffaan dhukkuba hepataayitisiiti jechuudha. Arfaffaan dhukkuba cobxoo. Dhukkuba cobxooti. Egaa dhukkubni cobxoo dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban keessaa isaan ijoodha. Dhukkubni kun duratti wal'aansa illee hin qabu ture. Haa ta'uti garuu amma wal'aansa ni qaba. Kana durallee viidiyoo hojjedheen ture waa'ee dhukkuba cobxoo irratti gadi fageenyaan viidiyoo hojjedheen ture. Isa san deemtanii ilaaluu dandeessu. Arraaf garuu kana nani kaasu dhukkubni kun karaa walqunnamtii saalaatiin dhukkuboota daddarban keessa jiraachuudha jechuudha. So dhukkubni kun baakteeriyaa Neisseria gonorrhoeae jedhamuun dhufa. Neisseria gonorrhoeae jedhamuun kan dhufu yoo ta'u dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban keessaa isaan ijoodha jechuudha. Mallattoon dhukkuba kanaallee yeroo darbe isinitti himee karaa qaama saalaatiin fooliin dhangala'aa foolii qabu bahuu miirri gubuu itti dhaga'amu dhiita'uu fi wantoota sassaffakkaatanidha. Dhiira keessatti illee akkasuma jechuudha. Dhangala'aan karaa qaama fincaanii isaatiin bakka otoo fincaanii ofii isaatiin dhangala'aan bifa adii qabu bahuu fi qaama isaa gubuu wantoota akkasii kun mallattoolee isaati jechuudha. Kanaaf dhukkubni arfaffaan dhukkuba cobxooti jechuudha. Dhukkubni shanaffaan dhukkuba fanxoo. Dhukkuba fanxoo yookaan immoo sifiilis. Dhukkubni fanxootis dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban keessaa isaan ijoodha. Inni ittiin dhufullee baakteeriyaadha. Baakteeriyaa Treponema pallidum jedhamuun dhufa. Baakteeriyaa Treponema pallidum jedhamuun dhufa. Dhukkubni kunis akkuma dura jedhe karaa walqunnamtii saalaatiin kan daddarbuu fi even yeroo tokko immoo haadha gara daa'imaatti illee dhiibbaa inni qabutu jira jechuudha. Sifiilisiin kun haadharra yoo jiraate haala inni itti daa'ima irratti illee karaa hiddaan dhuraatiin karaa daa'imaatti illee darbee dhiibbaa geessisutu jira jechuudha. Kanaaf dhukkubni kun wallaanamuu qabdi jechuudha. Haati takka dhukkuba kana qabaattee jennaan otoo even hanga danda'ameen otoo ulfan ta'in yoo wallaanamte gaariidha jechuudha. Dhukkubni ja'affaan human papilloma virus infection kan jedhamu jira. Human papilloma virus infection. Human papilloma virus infectionidha. Dhukkubni kun vaayirasiidha. Vaayirasiidhaan kan dhufu yeroo ta'u akkuma warra kaanii karaa walqunnamtii saalaatiin daddarbaa. Dhukkubni kun kan inni fidu yookaan immoo kan nama yaachisu wannoo guddaan isaa dhukkuba kaansarii balbala gadaamessaa yookaan immoo cervical cancer. Kaansarii fiixee gadaamessaa dubartoota keessatti fiduudhaan beekama jechuudha. Kaansarii balbala gadaamessaa dubartoota keessatti fiduudhaan kan beekamu HPV infection yookaan immoo human papilloma virus infection kan jedhamu kana jechuudha. Human papilloma virus infection kan jedhamu kana jechuudha. So dhukkubni kuni durboota dhukkuba kaansarii fiixee gadaamessaa kana qaban keessatti naannoo 98 yookaan 99 keessatti vaayirasii kanatu argama jechuudha. Vaayirasii kanatu argama jechuudha. Dhukkubni kun kan kaansarii dubartoota kan itti fidu irra caalaa dubartoota HIV qabanii fi warreen smoker ta'an yookaan immoo warreen tamboo xuuxan keessatti baay'ee isaan saaxilaa jechuudha. Baay'ee saaxiltuu cimaadha jechuudha dhukkubni kun. Dhukkubni kun illee karaa walqunnamtii saalaatiin kan daddarbuudha jechuudha. Dhukkubni inni biraan Trichomoniasis kan jedhamu jira. Trichomoniasis. Dhukkubni jedhamu jira. Dhukkubni kun akka warra kaanii osoo hin taane paarasaayitii dhufa. Paarasaayitii Trichomona vaginalis jedhamuun kan dhufuudha. Trichomona vaginalis.
jedhamuudha kan inni dhufu. Dhukkubni kunis kaa akkuma warra kaanii karaa wal qunnamtii saalaatiin kan daddarbuudha jechuudha. Kan daddarbuudha jechuudha. Dhukkubni 8ffaan genital herpes. Genital herpes kan jedhamudha jechuudha. Genital herpes jechuun michi qaama saalaa akka jechuuti. Michi qaama saalaa akka jechuuti. Dhukkubni kunillee karaa wal qunnamtii saalaatiin ni daddarbaa jechuudha. Genital herpes kun vaayirasii herpes simplex virus infection jedhamuun dhufa. So dhukkubni kunillee akkuma warra kaanii karaa wal qunnamtii saalaa kanaan kan namarraa namatti daddarbuudha jechuudha. Kanaaf dhukkuboonni kun hedduun isaanii fakkeenya akkuma dura isiniin jedhe hedduun isaanii kan wal'aanamanii jechuudha. Kanaaf samaa'u ittisuu barbaachisaa jechuudha. Ittisuu barbaachisaa jechuudha. Akkamitti akka ittisnu hundi isaaniitu samaa'u waan walitti dhiyaatu qaba. Haalli inni itti ijoon tokko wal qunnamtii saalaa hin daangeffamne irraa of eeguudha jechuudha. Inni tokkoffaan wal qunnamtii saalaa hin daangeffamne irraa of eeguudha jechuudha. Inni lammaffaan paartinarii wajjiniin wal qunnamtii saalaa raawwannu san yookaan immoo nama gara fuulduraa haadha manaa yookaan abbaa manaa godhannu san dhukkuboota kanniiniif laallamuu barbaachisaa jechuudha. Laallamuu barbaachisaa jechuudha. Fakkeenya HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifiilisii kanarree jara kanneen ispeeshaalii jara amma jedhe kana laalamuu barbaachisaa jechuudha. Laalamanii HIV yoo ta'e murteen isaanii murteessaadha jechuudha. Abbaan manaa sun yoo qabaate haati manaa sun yoo kan hin qabdu ta'e murteen isaanii murteessaadha jechuudha. Abbaan manaa sun qoricha san yeruma san jalqabaa yookaan immoo yeruma san jalqabdii namni immoo negatiiva ta'e sun gorsa isaaf kennamutu jira. Gorsa isa fudhatee wajjiniin itti fufuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo tarii murtee mataasaa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf laalamuun garuu dirqama jechuudha. Hepatitis B'dhaafis akkasuma laalamuu barbaachisa. Gareen lachanuu laalamuu barbaachisaa. Yoo negatiiva ta'an weel yoo immoo pozitiiva ta'e tokko pozitiiva ta'e inni hafe sun vaaksiinii yookaan immoo kittibaata talaallii isa nuti jennu san ni jira waan ta'eef inni negatiiva ta'e qaamni negatiiva ta'e sun isas haa ta'u ishees haa ta'u qaamni negatiiva ta'e sun kittibaata yookaan vaaksiinii talaallii isa jedhamu san fudhachuu qabu jechuudha. San kan godhan dhukkubni sun nama sanirraa akka ittiin dabarreef jechuudha. Abbaa manaa yookaan haadha manaa sanirraa nama dhukkuba san hin qabnetti akka hin dabarreef talaallii san fudhachuu qabu jechuudha namni hafe sun. Hepatitis talaallii hin qabu of eeggannoodhuma karaadhuma HIV ittiin daddarbuun daddarbaa of eeggannoo san gochuudha jechuudha. Dhukkuba cobxoo maal kana of eeggannoodhuma sanniin godhuu yookaan immoo mallattoon yoo jiraate wal'aanamuudha. Fakkeenya haati manaa yookaan abbaan manaa lamaan keessaa tokko mallattoo dhukkuboota kanniin yoo qabaatan otoo wal qunnamtii saalaan raawwatin wal'aanamuu barbaachisaa jechuudha. Isaan lachanuu wal'aanamuu barbaachisaa jechuudha. Osoo wal qunnamtii saalaan raawwatin wal'aanamuu barbaachisa. Otoo wajjin jiranurree yoo jiraate ammoo qaamni mallattoo agarsiise sunis mallattoon agarsiisne sunillee wal'aanamuu qaba jechuudha. San booda amma mallattoo sun baditti wal qunnamtii saalaa raawwachuun qaban jechuudha. Wal'aansa saffixanii mallattoo sun gaafa badu wal qunnamtii saalaa gochuu qabu jechuudha. Sanii as yoo ta'e otoo kan immoo otoo mallattoon jiru yookaan otoo wal'aansa hin xumuriin yoo wal qunnamtii saalaa raawwatame dhukkubni sun ammas itti deddeebi'aa jechuudha. Itti deddeebi'aa jechuudha. HPV infection inni kun yeroo ammaa samaa'u vaaksiinii isaallee ni jira. Inumaayyuu akka ittisa kaansarii fiixee gadaamessaa itti kan kennamu HPV vaaksin jedhamu jira. Vaaksiniin kun yeroo dhiyoodhaanas Itoophiyaa keessatti jira. Darbee illee durboota umurii isaanii gara gadii ta'eef ni kennama. So san illee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. So samaa'u haala kanaanidha kan ittifamu dhukkuboonni kunniin. Gaanisarraa anan isinitti himuu dhufe kanuma wanti isin hin galle yoo jiraate immoo kommentii jalatti nu barreessuudhaan gaafii yookaan immoo yaadas nu kennuu ni dandeessu. Waan isin hin galle yoo jiraate kommentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo keenya yoo jaallattan immoo laayik gochuun dagatinaa. Fayyaa ta'aa.